Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Egeree Media kun qophii odeeffannoo wayitawaa fi taatee addunyaa yoo ta'u hunda dursuun odeeffannoo wayitawaa fi taatee torbanii har'aaf qabanneen isin beeksisam. Haleellaa gara jabinaa hawaasa qonnaan bulaa kiristaana kaaba giddu galeessa Naayijeriyaa keessatti dilbata galgala irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamaniiru. Chaayinaan lammiileen ishee ulfaatinni isaanii kiloogiraama 50 gadi ta'e mana akka gadi hin baane akeekkachiifte. Xiyyaarri pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Mengistu Hailemariam suphamuun tajaajilaaf oolee jira. Taphataan Arsenal Jurien yeroo darbee taphni osoo hin jalqabin dura akkuma dur godhu dhukkisi macaafa qulqulluu keessaa fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxansuun kan gale yoo ta'u gareen isaas mo'ichaan galanii jiru. Kunneen oduu gaggabaaboo har'aaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaatti hin darbaa. Kun oduu Egereeti. Oduu Egeree waliin turtii gaarii qabaadha. Haleellaa gara jabinaa hawaasa qonnaan bulaa kiristaanaa kaaba giddu galeessa Naayijeriyaa keessatti dilbata galgala irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamaniiru. Haleellaa raawwatame kun namoota qawwee hidhattoota musliimaa ta'uu isaanii gabaafame. Dilbata guyyaa Hosaa'inaa irratti ture kan haleellaan kun raawwatame. Open Doors akka gabaasetti haleellaan yeroo dhiyoo kun baatii Sadaasarraa eegalee haleellaa naannoo Pilaatoo isteetii keessatti raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii gara 113tti ol guddiseera jedha. Garee eegduun kun akka gabaasetti hidhattoonni musliimaa fuula'anii jedhaman yoo xiqqaate hawaasa 8 irratti haleellaa raawwachuun mana jireenyaa 300 ol barbadeessuu fi namoota 3,000 qe'ee isaaniirraa buqqaasaniiru. Gorsaan biyya keessaa Tiitoos akka jedhanitti uummanni keenya sodaa keessa jiraachaa jirra jedhan. Ijoolleen kana booda mana barumsaa hin deeman, waldoota keessatti illee waaqeffachuuf hin dandeessu. Sababni isaa lubbuu keetiif baqatta jechuun CBN News gabaasee jira. Chaayinaan lammiilee ishee ulfaatinni isaanii kiloogiraama 50 gadi ta'e mana akka hin baane akeekkachiifte. Rooba yandoo obomboleetti cimaa makatee kutaa kaaba Chaayinaa mudateen lammiileen biyyattii ulfaatinni isaanii kiloogiraama 50 gadi ta'e naannawaa rakkoon kun uumamaa jirutti mana akka hin baane mootummaan biyyattii akeekkachiisee jira. Obomboleettiin Chaayinaatti mudate kun kibba Mongooliyaa irraa ka'uun sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 150 saffisuun Beejingi, Taayijinii fi Ayibeeniin dabalatee kutaalee kaaba biyyattii raasaa jira. Humni obomboleettii kanaas ergi waggoota 10 asitti isa ulfaataa akka ta'e simamee jira. Hanga oduun kun qindaa'utti miidhaan lubbuun namaarra ga'ee hin jiru jedhame. Haa ta'u malee mukkeen gurguddoo, konkolaataa fi qabeenya biroo irratti jigsuun miidhaa geessisaa jira jedhame. Akka ragaa eejensii raaga qilleensa Chaayinaatti obomboleettichi miidhaa akka hin geessisneef tarkaanfii of eeggannoon fudhatamaa jira jechuun himee jira. Xiyyaarri pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Mengistu Hailemariam suphamuun tajaajilaaf oole. Xiyyaarri pirezidaantii duraanii Itoophiyaa Mengistu Hailemariam suphamuun irra deebiin tajaajilaaf ooluun ibsamee jira. Xiyyaarichi bakka gatamee ka'uun waggoota 37 booda tajaajila balallii eegaluu ragaan fuula raayyaa ittisa biyyaarraa argame ni mul'isa. Kunis damee hundaan hojiilee bu'a qabeeyyiin hojjetamaa jiraachuu agarsiiftuu ta'uu Itamaajoor Shumiin waliigala raayyaa ittisa fiildii Maarshaal Biraanuu Juulaan dubbatanii jiru. Humni qilleensaa Itoophiyaa ijaarsa humna namaa hidhannoo haaromsuu fi dandeettii sadarkaa olaanaa irra gahuun bu'uuraalee misoomaa dhaabbatichaa madaalu babal'isuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaan himanii jiru. Xiyyaaricha suphuun gara tajaajilaatti deebisuun qaama tokko ta'uu kaasanii jiru. Xiyyaara yookaan buufaaloo jedhamuun beekamu kana suphuun hojiitti deebisuun waggaa tokko ol fudhachuun ibsamee jira. Xiyyaarichi tajaajila geejjibaa, paaraashuutii fi fe'umsaa kennuu akka danda'u himanii jiru. Akkuma amanate ta'ee fi taphataan Arsenal Jurien yeroo darbee utuu taphni hin jalqabin dur akkuma godhu luqqisii macaafa qulqulluu keessaa iddoo akkana jedhu miidiyaa hawaasaa yookaan Tiwiitarii isaa irratti maxxansuun gara dirree seene. Innis akkas jedha ture: bara jireenya kee hundumaatti namni sirra dhaabbachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuma ta'e si wajjiniinis nan ta'a. Ansiin dhiisuu sinirraanfadhus kan jedhu yoo ta'u kunis macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 5 ture. Fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxansuun gara
dirree kan seene Timber akkuma Waaqayyoon of dura buuse gareen isaa galchii 2-1 injifachuun gara tapha itti aanutti darbuu danda'aniiru. Haa ta'u malee luqqisiin inni maxxanses macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 5 yoo ta'u galchiin gareen isaa dhaqaa gala tapha kanarratti galchee 5-1 ta'uun isaa immoo addunyaa raajeffachiisee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Egeree Media taateen torbanii fi odeeffannoowwan wayitawaa irraaf qabanne kana fakkaataa hanga torban nufuutti nagaan nuuf tura. YouTube keenya Egeree Media subscribe gochuu hin dagatinaa.